Unit 1 Physics and Human Society kajo halalu ta'a jechuudha. Irraan kana introduction isaa maal jedha? You learned about general science in lower grades. Waa'ee general science dha baratanii jirtan jechuudha. General science hoggaa jennu saayinsii waliigalaa jechuudha. Keessatti baratanii jirtan jechuudha. Saayinsii waliigalaa hoggaa jennu fiiziksii, keemistirii, baayoloojii kan bakka takkatti walitti qabame jechuudha. Baratanii turtan jechuudha. General science jettanii saayinsii waliigalaa jettanii baratanii turtan jechuudha. Kutaa torbaa fi kutaa saddeetitti. General science included wanni general science sana keessa qabatu subjects biology, chemistry fi physics keessa qabata jechuudha. Biology, chemistry fi physics keessa qabata. Therefore saniifuu jaa. In this grade level and in higher grade amma jirtan kana sadarkaa amma jirtan kanaa fi sadarkaa guddatetti jechuudha. You will learn about each of three subjects and explore their beauty. Bareedina isaaniitii fi sabjektiilee sadan kana jechuudha. Tokkoon kophaa kophatti qabarattu ta'a jechuudha. Kana booda kutaa sagalii booda jechuudha. Sagalirraa kaasee sagalii ol irraa kaasee jechuudha. Kutaa sagalii ol irraa kaasee sabjektiiwwan tokkoon baratta jechuudha. Sabjektii duraan jeneraal saayinsii yookaan saayinsii waliigalaa jettee barattee turte saayinsii adda addaa bifa tokkoon saayinsiis keemistirii fiiziksii baayoloojii jettee indiviijuwaalii jechuudha. Tokkoon kan barattan ta'a jechuudha. In this unity, you will learn about physics and human society. Amma unit kana keessatti waa'ee physics fi waa'ee human society kan barattu jira. In particularly, akkasuma jechuudha learning about each of the three subjects and explore their beauty. Bareedina isaanii jechuudha. Addatti jechuudha. Tokkoon baratan ta'a jechuudha. In this unity, you will learn about physics and human society. Garuu unity takkitti tana keessatti jechuudha. Waa'ee physics fi human society kan baratan ta'a. In particularly, addatti jechuudha. You learn about the definition of physics. You learn maal addatti jechuudha. Waa'ee physics jechuudha kan baratan jechuudha. Hiikaa isiidha jechuudha. Hiikaa physicsdha. Different branches of physics akkasumatti illee dameewwan physicsdha. Relationship between physics and other fields of study. Ammallee hariiroowwan fiiziksii fi fiildiiwwan adda jechuudha. Fiildiiwwan biraa waliin qaban kan ilaaltan ta'a jechuudha. Contribution of prominent scientists in advancing physics and the way physics knowledge was evolving and changing in history. Waa'ee fiiziksiidha jechuudha. Beekumsa waa'ee fiiziksii irratti jechuudha. Evolve ta'e jechuudha. Akkasumatti illee histiriin isaa seenaawwan isaa kan jijjiiramaa dhufe akka ta'e tokkoon kan baratan ta'a jechuudha. Waa'ee qorannoo fi qo'annoo kana irratti jechuudha. Saayintistoonni bara dhufaa dabraa jechuudha. Dhalootaan wal dhalchisanii wanta isaan qo'atan sana irratti warroonni isaan duraa qoratan yookaan qo'atan sana irratti dipendi ta'anii sana irratti ka'umsa isaan godhatanii sana booda jechaadha. Ka fuulduraatiif fuuldura amma fakkeenyaaf saayintistiin amma bara 2023 jirtu kana jechuudha. Warra bara 2002 dura takkaa'u warra 19 jechuudha. Warra 19 keessa jiru jechuudha. Bara 1990 keessa bara 1930 yookaan 20 isaa ta'u warroota san duraatti fi garaagarummaan isaan jidduu jiru adda jechuudha. Garuu baakgiraawundii isaanii san fayyadamanii warroota duraanii san fayyadamanii fuulduraatiif wantoota fuulduraatiif kan qo'atan ta'a jechuudha. Saayintistoonni arra jiran warroota dabraniin jechuudha. Addatti waan isaanii warra dabran san qo'atan irratti dipendi ta'anii jechuudha. Ka fuuldura isaanii qo'atan ta'a jechuudha. Kan qoratanii qorachaatis jiran jechuudha. Kun waan itti fufiinsa qabudha jechuudha. Waan hin dhaabbanne jechuudha. History changing kajuu kanarratti isiniif kaasuuf yaale jechuudha. Waan amma jechaa jiru. As the end of this unity tana eega xumurtan booda you should be able to kana beekuu qabda. Sirriitti jechuudha. Detail beekuu qabdan deeply guys. Define physics in different ways. Physics karaa adda ta'een jechuudha. Karaa addaatiin ibsuu qabdan.
describes the different branches of physics akkasumatti illee dameewwan fiiziksiidha jechuudha. Ibsuu qabdan garaagarummaa isaaniitii illee jechuudha. Bifa saniin addatti jechuudha ibsuu qabdan jechuudha. Egaa yuunitii tana xumurtan booda jechuudha. Describes the relationship between physics and other fields of study. Fiildiiwwan biraa jechuudha. Fiiziksii fi qorannoo fiiziksii alaa jechuudha. Fiildiiwwan adda waggaa fiildii nuti wanta qo'atu fakkeenyaaf amma fiildii fiiziksiin qobatti qaba jechuudha. Ifi jalatti biraanchii inni if jalaa qabu san jechuudha. Fakkeenyaaf amma keemistirii yoo ta'e keemistiriin if keessatti fiildiiwwan xixiqqoo hedduu qaba jechuudha. Xixiqqoo gaa'innu tooppikiidhaan fakkeenyaaf orgaanik keemistirii, inorgaanik keemistirii jedhee hedduu jechuudha jalaa kan qabu ta'a. Waa'ee elektirookeemistiriis haa ta'u hedduun isaanii jechuudha intarnaalii fiildiiwwan sanii wajjin maalii waliin dhufeenyi fiiziksiidha kan jedhu jechuudha. Keemistirii fakkeenyaaf keemistiriin fiildii biraati waan ta'eef fiildii fiiziksiin kun keemistirii sanii wajjin maali hariiroon isaanii maaliif firummaan isaan waliin qaban kan jedhu addaan baaftanii jechuudha. Hubattan ta'a jechuudha. Discuss contribution of prominent scientists in advancing physics at different periods of time. Akkuma yeroodhaan jijjiirama deemu jechuudha. Advance ta'aa deema jechuudha. Beekumsi waa'ee fiiziksii irratti beekuudha. Waa'ee fiiziksii beekuudha kun haaluma yerootiin jechuudha. Advance ta'aa deemaa jechuudha. Jijjiirama turmaata yerootiin akkuma yeroo jijjiiramaa deemtu qorattoonnis akkasumatti jijjiiramaa deeman jechuudha. Dhalootatti kan wal dhaachisaa deeman jechuudha. Kun waan hin dhaabbanne jechuudha. Continuously it is dynamic. Waan jijjiiramaa jechuudha. Changing jedhe malee not static guys. It is dynamic. Waa qorachuun dynamic jedhe malee not static. Dhaabbataa miti jechuudha. Kun waan jijjiiramaa deemu jechuudha. Kana bifa saniin yoo jenne wal hubanne gaarii jenna. Describe how aspects of physics are used in other science. Fakkeenyaaf amma baayoloojii haa ta'u, keemistirii akkasumatti injiinaringii haa ta'u wanta kana jechuudha akkamitti jechuudha. How aspects of physics are used in yaada yookaan wantoota fiiziksiidhaa ta'e tokko wantoota gama fiiziksii ta'e tokko akkamitti fiildiiwwan biraa keessatti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. How akkamitti fayyadu baayoloojii irratti akkasumatti keemistirii injiinaringii keessatti illee akkamitti fayyadu kan ilaaltan ta'a jechuudha. As well as akkasumallee in everyday teknooloojiiwwan guyyaa keenya keessatti jechuudha. Akkamitti akka fayyadaman kan laallu ta'a jechuudha. Egaa yuunitii tan xumuratan booda kana bahuun keessan ammoo dirqama barattoota. Isin barattoota Afrikaan fast learner waan taataniif kana beekuun isiniif dirqama jechuudha. Any exam. Examii kamiifuu jechuudha. Kana beekuun dirqama jechuudha. Discuss how physics knowledge was evolving and changing in history. Akkamitti akka evolving ta'e. Akkamitti akka changing history seenaawwan isaa keessatti akka jijjiiramaa ture jechuudha. Jijjiiramaa tures jirus jechuudha kan laaltan ta'a jechuudha. Okay. Definition 1.1 definition and nature of physics. At the end of this section tana keessatti waa'ee maalii ilaalta. You should be able to kana beekuu qabda. Define physics in different way. Karaa physics karaa adda addaatiin jechuudha. Ibsuu danda'uu qabda jechuudha. Eega yoomii section 1.1 tana fixee booda. Have you ever thought about some modern technology device such as computer, smartphone, tablets, and etc. Maal jedhee takkaa waa'ee ammayyummaa teknooloojiidha jechuudha. Meeshaalee ammayyaa ta'e jechuudha. Waa'ee isiidha jechuudha. Hangam takka yaaddee beektaa maal akka kompiitaraa fa'a akka ismaartifoonii bilbiloota ismaartifoon kan jennu jechuudha. Akka taabuleetotaa fa'a takka yaaddee beektaa siin jedha. Yaaddee beektu yaaddee jechuun yaadde isaa yaaddee namni hin beekne jira garuu jira jee yaadu fakkeenyaaf warra amma fakkeenyaaf amma asirratti agarsiisaa jiru kana amma fakkeenyaaf viidiyoo tana warri argu kun hundi jechuudha irraa hedduun isaanii
hundinuu hanga danda'amu tokkotti warri viidiyoo kanallee hin argin jechuudha. Kanaas kan itti wal qunnamuu dandeenyummaa viidiyoon tun kan isin bira rechi godhuu dandeesse sababa maaliitti sababa smartphone or smart tablet and also computer jechuudha. Warroota daawwatantu jira jechuudha. Akkuma asii fi untouchable bakka wantoota harkaan tuqamuu hin dandeenye jechuudha. Bifa kanatti teknooloojiin easy way godhee jechuudha. Ammayyaawaan kun bifa ammayyaa ta'e kun jechuudha. Akkanatti easy godheeti jechuudha. Osoo walirraa fagoo jirru walitti nu dhaleessee akkanatti walitti nu fide together nu godhe jechuudha. Gaazar nu godhe akkasitti walirraa akka wal barruuf fayyame jechuudha teknooloojii. Thanks to technology jechuudha. Waaqa gadiitti galanni ka teknooloojiiti. Kunoo bifa kanaan akkatti walirraa hubachaa wal hubachiisaa yaana jechuudha. Okay. Kan namni yaanni I don't know. I guess. Also, think about the fact that our historical heritage, such as Harar Jogon. Why akkasumattillee wantoota hambaalee jechuudha. Hambaalee seenaa akka Harariifaa jechuudha. Akkasuma jechuun warra Harar Jogolaa Hararii jechuudha. Facilities Castle and the obelisks of Aksum kayyoo kana namoonni dhugaa isaa dhoksu hin jiru jechuudha. The rock of Hell Church of Lalibela buildings warroota kana kan Lalibela kana fa'aa jechuudha. Have kept their balance biyya. Isaan kun akkasuma baalaansii isaanii eeganii jechuudha. And survived for hundreds of years. Kan waggaa dhibbaatamaan jechuudha. Waggaa dhibbootaan lakkaa'aman kan fayyadaas jiran jechuudha. The working principle of all other really on physics. The word physics is thought to have come from Greek words. Physis means physis meaning in jechuudha. Physis dhugaa dubbistan physics jechuudha. Gara phys jechuudha dhufa. Phys meaning physis dha maal jechuudha. Nature jechuudha. Hence physics is a branch of natural science aimed at describing the fundamental aspects of our universe. Science waa'ee uumamaa qo'atu jechuudha. Eenyu physics physis jechuudha. PHUSIS. Physis. Meaning of physis is nature. Physics is sanirraa kan ka'e jechuudha. Therefore saniifuu jechuudha. Hence yookaan yoo saniifuu jechuudha. Therefore so jechuun isa dandeessan. Therefore jechuun isa dandeessan bakka si hence kan hence therefore so jechuudha dandeessan. Kun filannoo teessanii jechuudha. Physics is a branch of natural science aiming physics at describing what the fundamental aspect of our universe. Kana bu'uura universe nuga amma fakkeenyaaf nuti jiraachaa jiru universe jechuudha. Addunyaa hoolii tana walitti qabamee universe jaaniin gaa'ii walitti qabamtee jechuudha. Universe jechuun wanta guddoo takka jechuudha. Fakkeenyaaf amma addunyaan tun walitti qabamee universe jennaani. Addunyaa guutuu isaa jechuudha walitti qabamee universe jennaan. Universe tana keessa gaa fakkeenyaaf amma hoolii jechuudha guutuu isaa jeneraali yookaan ilaaltan fakkeenyaaf amma pilaanetota walitti qabnee jechuudha. Warra pilaanetota san in the universe our living is the earth and also jennee yoo akkatti tarreessinu jechuudha. Universe jechuun wanta guddaa hammataa jechuudha. Dhuma hin qabne jechuu karaa biraatiin. This include kun if keessatti hammata. What things are in it laa kun kan if keessatti qabatu wantoota if keessatti qabatu jechuudha. Wanta tokko kan if keessatti qabatu. What properties of those things are noticeable? What process those things or their properties undergo? In simpler terms, physics attempt to describe the basic mechanism that make our universe behave the way it does.
the way it does jechuudha. Hanga bakka bu'ee represent godhe jechuudha. Karaa san bakka bu'ee kan ibsu taate jechuudha. Eenyu fiiziksiin. Okay, for example, physics enable you to understand the working principle of car, airplane, space rocket, refrigerator, radio, television, etc. as well as many of our daily utensils and tools. Fiiziksiin jaa nu dandeessise maal akka beekanuuf jechuudha. Inni bila akka goonu maal akka hubannu nu godhe hojii fakkeenyaaf amma konkolaataan akkamitti akka dalagu jechuudha. Konkolaataan akka dalaguu fi akkamitti akka dalagu jechuudha. Akkamitti ammaasoo xiyyaaronni akkamitti dalagan warri rookeetii hoo ispees rookeetii warra rookeetiidha jechuudha akkamitti akkasuma firiijii yookaan warri firiijii kan kun akkamitti akka hojjetu raadiyoonni akkamitti akka dalagu televezyiiniinis akkasuma akkamitti akka dalagu fi hojiiwwan isaa tokkoon define godhee jechuudha. Ispiriitii addaan baasee kan hubachiise eenyu fiiziksiidha jechuudha. Fiiziksiidha jechuudha. Wal hubannee meeshaalee adda addaa meeshaalee fakkeenyaaf amma wantoota waa itti balcheeffannus haa ta'u wannis haa ta'u haala working isiidhaaf jechuudha. Antensaalee kan fayyadamu fakkeenyaaf amma elektiriksii fayyadamnee nyaata jechuudha kan bilcheeffannu istoofa fayyadamnee jechuudha. Akkamitti inni hooka jiru elektiriksiitiin kun akkamitti bifa akkamiin akka working isaa akshiniin isaa akkamitti fankishinii gaggeessaa kan jedhu kan hubachiisu eenyu fiiziksiidha jechuudha. Fiiziksiidha jechuudha. Meeshaalee garaagaraa jechuudha. Akkasumatti illee waan tarreessinee fixnu miti jechuudha. Kuni bu'aalee fiiziksiidha. Karaa hedduu miti jechuudha. Physics explain physical phenomena such as difficulty of working on a smooth plane and why electric fan rotates. Akkasuma fiiziksiin maal jedha physical phenomena isa jechuudha. Wantoota difficulty jechuudha of working deemuudhaaf jechuudha. Akkamitti ulfaataa wanta tokko deemuudhaaf ulfaataa ta'e tokko jechuudha. Eessarra bakka haalaan smooth plane taate tokko jechuudha. Wanta addatti jechuudha qat jedhee deemu fakkeenyaaf amma smooth ogaa jennu ka jallina hin qabne jechuudha. Ka mammaqsaa hin qabne. Ka mammaqsaa hin qabne isa sirriidha tokko jechuudha. Osoo addaan hin kukutamin addaan muruu hin qabu qara hin qabu bakkoota ittiin fakkeenyaaf amma asirratti footoodhaan kaasisan keessatti fakkeenyaaf amma giraafii yeroo kaaftan herreega keessatti beektan herreega keessatti fakkeenyaaf amma giraafii paaraboolaa yoo kaaftan jechuudha. Haayiparboolaa gaafa kaaftan jechuudha. Paaraboolaa jechuudha. Kwaadraatik fankishinii gaafa kaaftan jechuudha. Paaraboolaadha amma fakkeenyaaf paaraboolaa kaafnenne paaraboolaan kun amma fakkeenyaaf akkatti of gargaaru kan yoo kaafne kun amma ismuuzilii kaafneen ismuuzilii kaafne ismuuzilii yookaan jennu jidduu tana bireekiin hin jirtu bakki cittee fakkeenyaaf amma bakki kana hin jirtu jechuudha. Amma bakki kana addamuun murame hin jiru saniifuu maali jechuudha. Saniifuu maali guutuu tanaa bire saniif ismuuzilii yookaan jennu sirruma isa sirrii jechuudha. Sirriitti jechuudha. Akkan osoo addaan mummuraas yookaan akkanatti daddabaas osoo hin qabaatin kan jiru kanaan maal jennaan ismuuz jennaan. Ismuuz jechuun kana bifa isaanii kanaa hubatanii isiniif dhaama barattoota. Ismuuz jechuun wanta addaan hin kukkutamne tokko isa sirriitti jechuudha diriireetuma jiru tokko jechuudha. Kan shubaa hin qabne mummuraas kutaas hin qabne isa guutuu ta'e tokko jechuudha. Hoggaa ismuuz pileena jechuudha. Achirra deemuudhaaf wanta ulfaataa ta'e tokko wantoota achirra deemuudhaaf illee ulfaataa ta'e tokko jechuudha. Fiiziksiin maal godhe jedha? Wanta achirra deemuudhaaf ulfaataa ta'e tokko jechuudha. Ulfaataa ta'e tokko working on smooth plane and why electric fan rotates. Electriksiin san akkamitti akka naannoo jechuudha. Rotate hoggaa jennu akkamitti akka garagalu jechuudha. Fakkeenyaaf amma garagalu hoggaa jennu fakkeenyaaf konkolaataa beektuumi konkolaataa amma gommaan isaadha garagala jechuudha. Gara akkana garagala jechuudha. Konkolaataa yeroo deemu gommaan isaa garagalalaa jechuudha. Garagala hoggaa jennu akkanatti shirshir jedhee deema gaa inni beektan kana bifa saniin akkamitti akka achirratti roteetti godhu jechuudha. Nu dandeessise jechuudha. Eenyu fiiziksiin. Fiiziksii helps you si gargaare maal akkasumas si hubachiise discover
some of unknown part of nature. Wanta uumamaan hin beekamne tokko nu beeksise jechuudha fiiziksiin. Akkasumas illee beeksise jechuudha. Paartii hin beekamne tokko. Inni makes you akkasumatti illee si tolche yookaan si hubachiise maal you familiar with modern world. Akkaati addunyaa ammayyaa tana wajjin wal baratu si taasise fiiziksiidha jedha. Fakkeenyaaf amma foonii bilbila keessan jechuudha. Bilbila hin qabne turre fakkeenyaaf hin jiru ture jechuudha. Fiiziksiin onni fiiziksii qofa miti kana qoratu garuu fiiziksiin jechuudha dippiilii keessa gasseenee jechuudha. Hangam akka riichii akkamii akka qabu fakkeenyaaf amma neetworkii jechuudha. Neetworkii bifa adda ta'een jechuudha. Neetworkiin kun riichii akka gahu iddoo tokkorraa involuun ispeesii keessatti jechuudha. Hangam akka asii fi hangam akka deema kan jiru murteessitee kan lafaan keessu jechuudha. Maali fiiziksiidha jechuudha. Fiiziksiidha jechuudha. Garuu onni fiiziksii qofa osoo hin ta'in gaa herreegaas dabalatee akkasumatti fiildiiwwan biraatis jiru. Garuu ta'ee ammoo addatti asirratti waa'ee fiiziksii qofa gaa kaasuu jiru fiildiiwwan biraatu hin jiranii qajeeltu akka yaada qajeelsan hin dhufne. Amma kaasaa jiru waa'ee fiiziksiiti waan ta'eef. Fiiziksii asirratti kaasaa jiru waa'ee fiiziksii saniifuu akkasitti na hawwata. Physics helps you discover some unknown part of nature. Wanta uumaan hin beekamne tokko jechuudha. Hin beekamne goonu wanta nuti hin beekne jechuudha. Yookaan jechuu isaati jechuudha. Wanta nuti hin beekne tokko akka nuti beeknu nu godhe. Makes you familiar akkasii wajjin numaatu maatii ta'uu akka jechuudha. Wanta wal barteen tokko gaa maatii godhatta gaa akkuma beektan maatii godhachuu jechuun ifitti bartee hammatee jiraatu nu godhe jechuudha. Eenyu akkas godhe fiiziksiidha jechuudha. Addunyaa ammayyaa ta'e wajjin kan nu wal barsiise eenyu fiiziksiidha jedha. Fiiziksiin kun ho'i. Physics helps you to understand. Fiiziksiin akka maal hubattu si godhe some concepts in other subjects like yaadota adda addaa jechuudha. Kanneen akka maal keessatti fiildiiwwan biraa keessatti jechuudha saabjektii biraa keessatti akka hubattu nu godhe. Maal fa'aa akka baayoloojii keessa fa'aa keemistirii akkasumatti jiyooloojii astiroonoomii fiiziyooloojii egaa wanta tarreessinee xumuruu dandeenyu egaa fiildiiwwanii sabjektonni inni jedhamu itti itti fayyadee kan. Bu'aan fiiziksiidhaa haalaan bal'oodha. Egaa barattoota kun unbelievable guys. Kun waan amansiisaa miti jechuudha. Jechuun isa tarreessiteen fixa yoo ta'e it's unbelievable waan hin amansiisne jechuudha. Physics is wide and broad. Broad meaning has broad meaning, broad important or essential for every one of us. Hunda keenya jechuudha. Kan bu'aa guddaa qabu jechuudha. Bu'aa guddaa qofa qabaachuu osoo hin ta'in kan addaan hin cinne jechuudha. Madda addaan hin cinne tokko jechuudha fiiziksii. Universal yoo jechuma kanarraa hubachuu qabdan jechuudha. Universal jecha kana miikaansaa waan hiikamee dhumuumte jechuudha. It is very unbelievable. Studying physics helps you understand concept, relationship, principle, and the laws of nature. Relationship akka itti godhattu yaada isaa akka hubattu uumamarraa jechuudha. Akkasumatti illee amaloota inni itti qabu jechuudha. Haalota yookaan kaataagorii isaan qaban jechuudha. Akkamii wanta isaan akka wajjin deemuudhaaf jechuudha. Akkamitti akka danda'amu jechuudha. Pirinsipilii adda addaa jechuudha. Seerota uumamaatis kan nu barsiise jedha. Akka kitaabna keessan jedhutti. A person who study physics called physics jennee yaamna jedhe. Physics jennee yaamna jedhe. Nama physics qo'atuun physics jennee yaamna jedhe. Okay. Amma gaafii reefuun tana jalqaba irratti jechuudha. Sekshinii 1.1 irratti maal jennee turre gaafii tana eega sekshinii 1.1 tana xumurtan booda gaafii tana deebisuu qabdan akkasumas deebisuu qabnallee hin jedhe. Amma karaa sekshinii 1.2 dabaluudhaan. Amma isinis akka keessanitti jechuudha. Amma isin akka keessanitti fiiziksii hoggaa ibsitan jecha keessaniin ibsaa jedha. Jecha kiyyaan hoggaan ibsummaa jecha kiyyaan jechuudha. Make it a little bit differ hoggaan adda godhuudhaaf yaadu jechuudha. Akka hojjettiin bana. Physics is science of study nature. It is explained to me
that I don't know and make me familiar with that thing. Jedheen ibsadha fakkeenyaaf akka ho'itti akka keessanitti ibsachuu danda'an. Garuu jeneraalii hoggaan ibsadhu fakkeenyaaf amma fiiziksii to define physics I'm running out of the word. Hoggaan fiiziksii ibsu jecha fiiziksii yoo kana ibsuudhaaf jechuudha jechaan hanqata. I am running out of the word to define what physics is. Physics waan inni ta'e san ibsuudhaaf jechaatu na hanqata. Akka qo'atti physics hoggaan shortly jechuudha hoggaan make it easy hoggaan salphisuudhaaf yaaluu jechuudha. Physics is a study of the nature. Physics is the field of the studying of the nature that makes me now what I don't know. It make me familiar with that one. Sani wajjin akkaan an maatii ta'u jechuudha. Akkaan an ifitti hammadhee embrace ifii godhu jechuudha. Make me embrace that what I don't know that one. But physics make me. Physics not only teach me, it's make me, not let me. Make me dhaan jedhee ibsadha fakkeenyaaf amma make fi let jechi jedhu let jechuun si fayyamsiise make hoggaa jedhu si tolche jechuudha. Tolchuu hoggaa si kalaqa osoo hin ta'in si goosise jechuudha. Akka ati gootu waan san si goosise jechuusaati. Let hoggaa yoo garuu si fayyamsiisedha. Let me hoggaa jedhu let it lets me hoggaa jedhu lets me now that I don't know. Make me now, let me now that I don't know hoggaa itti ibsatu amma fakkeenyaaf inni san naaf hayyama. Na hayyamsiise hayyama naaf kenne akkaan san beekuuf garuu make me hoggaa jedhu fakkeenyaaf amma make me ingiliffaa keessatti jechuudha contextual meaning saniin adda haa ta'u malee contextual meaning hoggaan hiika galumsaa saniin adda haa ta'u malee literally jechuudha. Literally hoggaa hiiknu dhugaasatti hoggaa hiiknu make me hoggaa jedhu dhugaan si gaa si tolche jechuudha. Tolchuu si kalaqu yookaan harkaan si ijaarii osoo hin ta'in yaadaan jechuudha. Sorry, visually jechuudha. Visually jechuudha. Haa si tolche jechuudha. Haa si akkati waan san beektuuf si goosise jechuudha. Si hojjechiise jechuudha karaa biraatiin. Okay, fiiziksii akkasittiin ibsadha gaa'ii karaa isinis karaa biraatiin ibsadha. Let us move on. Haatti fufnume as much as we can hanga deemnu takkatti haatti fufnu. 1.1 branches of 1.2 branches of physics. Branches of physics. Dameewwan fiiziksiidha. At the end of this section tan eega xumurtan booda barattoota you should be able to describe the different branches of physics. Ati branchiiwwan fiiziksiidha jechuudha ibsuu danda'uu qabda. Danda'uu qabda. Eega sectionii 1.2 tana xumurte booda. Okay, let us move on. Mee itti fufnu gaa. Teebilii kaasuudhaaf yaala jira kitaabni keessan. Teebilii kaasuuf yaala jira. Some branches of physics and their description. Hiikkaa isaaniitii fi akkasuma branchiiwwan hanga tokko asirratti kaasuudhaaf yaala ittiin jira. Saniifuu laalaa jedhuuf keessa qaba. Mee haala lugaa. Mechanics. Branchii fiiziksiidhaa kadee mechanics. Mechanics'n description isaa maal jedhaa? Ibsiin isaadha jechuudha. Mechanics is the branch of physics which deals with the motion of an object without or with the reference of force. Maal jedhe mechanics jechuun mechanicsiin kun maali deals with yoo study jechuudha. Deals with fi study jechuun tokko gaa kana deals kun physics branchii mechanics jechuudha kun field jettuun damee physics taate waa'ee maalii qo'attu waa'ee sochii qo'attudha. Anis without fi humna fayyadamtee fi humna osoo hin fayyadamin yaada of keessaa qaba. Mechanics can be further divided into two branches. Addatti jechuudha. Mechanics'n kun hoggaa gadi fageenyaan hoggaa hiikamu hoggaa addaan boba'u jechuudha. Branchii lamatti adda qoodama jedhe. Innis maqaadhaan hoggaa keenya neemilee hoggaa goonu quantum mechanics and classical mechanics jedhee jira. Quantum mechanics jechuun quantum mechanics
deals with maal qorata the behavior of smallest particle like neutron, proton, electron fa'aadha qorata jedha. Maal jenne quantum mechanics. Maal amma kan addaan baaftanii beekuu qabdan barattoota. Mechanics jechuun the branch of physics that study or deals with jechuu dandeessan. Deals with yookaan study jechuu dandeessan. Deals with kan jedhu kana study the motion of object without or with the reference of force jettanii deebisuu dandeessan. Kun maali hiikaa mechanicsiti. Garuu further divided addaan qoodamee addatti gadi fageenyaan jechuu isaati. Further ogaa jedhu gadi fageenyaan ogaa addaan qoqqoodamee jechuudha. Mechanicsiin kun into two branches qoodame jedha. Namely ogaa kaafnoo jechuudha maqaa isaanii quantum mechanics and classical mechanics jennee jira jechuudha. Quantum mechanics deals with study jechuu dandeessan bakka deals with yookaan study jechuu dandeessan. Garuu I prefer as it is where I call it deals with jedhee yaammadha jechuudha. Kanaan filadheen studies jechuu dandeessan. Qoratu jechuudha. Quantum mechanics waa'ee maaliiti behavior of smallest particle. Wantoota xiqqishoo amaloota wantoota xiqqishoo kana qo'ata. Akka maaliifaa fakkeenyaaf amma kanneen akka neutronii fa'aa, prootonii fa'aa, elektiroonii fa'aa qorata jedha. Eenyu quantum mechanics addaan baafadhaa barattoota. While garuu classical mechanics kennuun kun it is branches of physics that deals with laws of motion, of force and physical object. Kunis waa'ee sochii humnaa jechuudha. Kan qo'atu eenyu classical mechanics kennuun kun addaan baafadhaa beekaa barattoota. Qormaata irratti it will be appear on your exam. Qormaata keessa irratti dhufu taa'u maltee jechuudha isin tun. Saniifuu addaan baastanii beekuu qabdan jechuudha. Okay, acoustic jennaan gaafa inni kun acoustic kennuun kun acoustic is the branch of physics which deals with innis deals maal qorata deals with the study of sound and its transmission, production and effects. Kunis waa'ee acoustikiin kun maali branchii fiiziksii ta'ee waa'ee maali qo'atu jechuudha. Waa'ee sagaleedha. Waa'ee daddabiinsa sagaleedha. Akkasumatti illee productionii isiidha jechuudha. Maddi isiidha. Akkasumatti effectii isiidha bu'aa riizaatti yoo haala isiin nuuf qabattu jechuudha. Haala kee isiin sound isaan nuuf qabdu jechuudha. Sagaleen isaan nuuf qabdu kan qo'atu ta'a. Eenyu acoustic qabaddagaa. Okay, optics. Optics waa'ee maaliiti? Optics is the branch of physics which deal with kunis kan qoratu waa'ee maaliiti jechuudha. Behavior, propagation and the properties of light. Amaloota ifaadha waa'ee ifaa jechuudha. Haala propagation isiidha inni daddabiriinsa haala akkamiin property amala isaatii fi haala richimantii jechuudha. Akkamitti access go gahiinsa yookaan faca'insa ifaalee ifaa kana waan ifuma kana jechuudha ifaa jechuudha. Haa qoratu ta'a jechuudha. Eenyu optiksiin. Okay, thermodynamics. Thermodynamics is a branch of physics which studies thermal energy and transfer of heat. Waa'ee daddabiriinsa maaliiti jechuudha. Ho'a. Akkasumatti illee thermal waa'ee enerjiidha jechuudha. Kan qo'atu eenyu thermodynamicsiin. Thermodynamicsii adda addatti beekuu qabdan barattoota. Adda addatti yookaan fakkeenyaaf what does it mean? What is study? The branches of physics that thermodynamics yoo isin maal jettee guutuu danda'uu qabda jechuudha. Thermodynamics is the branch of physics that study thermal energy and transfer of heat. Haala daddabiriinsa ho'aa fi waa'ee energy qo'atu taate jechuudha. Using thermodynamics, electromagnetism. Electromagnetism maal jechuudha? Electromagnetism is a branch of physics which deals with study of electromagnetic force like electric field, light, magnetic field. Qo'atu taate jechuudha. Electro fi magnetism. Electro yoon electricity kana jettanii qabachuu dandeessan jechuudha. Magnetism is waa'ee magnetism jechuu qabachuu dandeessan. Beeksisanii jechuudha.
Elektiroomagnetism akkuma maqaa isaa himuu jechuudha. Waa'ee maalii kan qo'atudha? Waa'ee elektrik fiildii fa'aa kan qo'atu. Waa'ee magneetizimii fiildii, magneetik fiildii fa'aa kan qo'atu jechuudha. Kan qo'atu elektiroomagneetik foorsi fa'aa kan qo'atu ta'a jechuudha. Elektiroomagneetik foorsi laayik akka maalii fa'aa? Akka elektrik fiildii, akka ifaa, akka magneetik fiildii fa'aa kan qo'atu yookaan qoratu ta'a jechuudha. ETC jetti fufa jechuudha. There are two aspects of electromagnetism. Kunis yaada meeqa jechuudha. Electromagnetismiin jecha lama jechuudha. Electricity fi magnetismii akka jiru amma jalqaba kaasuudhaaf yaalaa turre sana jechuudha. Nuclear physics. What does it mean? Nuclear physics is the branch of physics which deals with the structure, property, and the reaction of nuclei of atom. Nuclear physics kun waa'ee maalii qo'ata jechuudha yookaan qorata waa'ee structureidha, waa'ee amaloota, waa'ee wal nyaatiinsa yookaan nuclei kan jennu kana atomaadha kan qo'atu ta'a jechuudha. Akkuma maqaa isaa waa'ee nuclearaa hunda kan qo'atu ta'a. Okay. Astrophysics kennu. Astrophysics is a science that employs the methods and the principles of physics in study of astronomical objects and phenomena. Akkuma maqaa isaa jechuudha, saayinsii employs maal jechuudha? Methods and the principles of physics in study of astronomical. Waa'ee astronomical objectidha kan qo'atu. Akkasuma phenomena isaa jechuudha kan addaan baasee nu himu eenyu astrophysics jechuudha. Okay, as our technology evolved, akkuma teknooloojiin keenya kun jijjiirama yookaan adda addaa kana gaggeeffamaa jira turee fi jijjiirama adda addaa gaggeessaa jiru jechuudha. Over the century jechuudha. Jaarraawwanitti jechuudha. Physics has explained news into many branches. Branch adda addaatti explain ibsamee jira. Some of branches of physics are summarized in table 1.1 irratti summarized godhamee jirti jechuudha. Okay. Amma example tan irratti jechuudha. Maal example 1.2 maal jedha? List as many physical phenomena in your surrounding as you can hanga dandeessu akkatti jechuudha. List godhee waa'ee fiiziksiin nuti itti fayyadama ittiin jirru jechuudha. Hanga dandeessu akkatti tarreessa jaa describe jaa in which branches of physics each physical phenomenon kun can be categorized. Kami physics damee physicsdha tam keessatti akka inni filatamu jechuudha. Addaan baasii jechuudha. Fakkeenyaaf amma waa'ee sagaleedha jechuudha. Bilbila keenya amma fakkeenyaaf yeroo bilbilu sagalee nuti asii bilbilee bakka biratti jechuudha. Fakkeenyaaf amma Finfinnee keessa taa'ee jechuudha bilbilee naannoo ati jirtu sanitti jechuudha. Fakkeenyaaf amma biyya alaas haa ta'u akkasuma biyya keessaa haa ta'u wajjin nuti relationship wajjin nuti uumnu san maal jechuudha. Waa'ee sanii qoratu acoustic kan nu san jechuudha. Branchii acoustic ta'edha jechuudha. Phenomenon branchii physics keessaa qoratu isa sanii jechuudha. Ammoo fakkeenyaaf amma transmission of the soundidha jechuudha. Qo'atu sanii jechuudha. Waa'ee soundidha. Waa'ee soundidha qo'atu sanii jechuudha. Ammoo waa'ee ifaadhaa fi kana yookaan wanni ta'e fakkeenyaaf amma waa'ee magnetismii fi wanni kana elektiroomagnetismii qo'atu jechuudha. Haala daddarbuu ifaadhaa elektiroomagnetism qo'atu jechuudha. Waa'ee sanii qo'atu ta'a. Jaa sinis yaada keessanii ibsachuu dandeessan jechuudha. Activity exercise 1.2 tanarratti. Okay, key concept furtuu yaada furtuu maal jaa? Physics is branch of natural science that attempt to describe the basic mechanism that makes our universe behave the way it does. Akka isin jirtu kanatti jechuudha. Akka universiin jirtu kanatti nu hubachiise jechuudha. Eenyu fiiziksiidha jechuudha. Universii keenya kana jechuudha. Haala jijjiiruu kana akkasi bakka represent ta'e akka isin jirtu kana represent jedhee nu qo'atee nuuf
ifa taasisu eenyu jechuudha? Fiiziksiidha jechuudha. Okay. Key concept jedhee jira gaamaa asittillee furtuu yaada furtuu jechuudha. The branches of physics included branchiin fiiziksiidha akka mechanics, acoustic optics, thermodynamics, electromagnetism, nuclear physics, etc. jedhetti fufa jechuudha. Okay, barattoota har'aaf nuuf gaajee yaada jechuudha. Yeroo dhuftu immoo sectionii 1.3 related fields to physics kayu fieldiiwwan biraa akkamitti biology physics wajjin walitti dhufeenya qaba kayu tokkoon yeroo dhuftu hojii ilaalu ta'a. Until then have a wonderful time. Hanga sanitti yeroo gaarii qabaadhaan afeerraa teenya jechuudha. Thank you so much guddaa galatoomaa. 1, 2, 3 yoo